إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد، وما أدراك ما سعد؟ سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته. سعد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وبلين في خبر موجودة تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى يا ربي من فضله ربي ما تدري نساء إننا ما هم جدنا تنرى جوزك وأنت إن شاء الله وجل الله يمكن رسلنا وجهه وبلين في يكون نتوبينه إننا ما هم جدنا تنرى جوزنا فانكر سنوافو وان جيدنا في تفصيله نجدو سديتا كم قبتين سدين تون خيسا رقفرتي إننا ما كمت الدنيا تردفه لما فرت إننا ما الدنيا تنزعني ديما دفر تيغل من ما ديما من يسرقا وان جو إن شاء الله بلين خيو جيل الله يسو سنوافو بلين خيا أكم تلمنا ما هنا الدنيا تنردفه أكم دفايتو أكم يرغان رب صلى الله عليه وسلم وجيسا خيسن دي إننا ما هنا الدنيا تنرني رفا وما إننا ما هنا غرا رسالة ستولي كوام توراجي ويجا فرسامتي mani jita bishaan jechuun bishaan mani jita sanwaafu guyyaa 80 ammoo dhiigata guyyaa 120 foon ta'a jechuudha sanwaafu bileen kiyya eegana wayyorsalul malaku maleekaan ergamti fayyumfa korrooha ruumii ta'uu fudhaaf bikatti biliskii waajalii waa amalii waa shaqayyin oo sa'aayidin dalagaa isaa barreessuu dhufti guyyaan barreessuu dhufti warra janaataati warra guddaa ta'us barreessu obboleen kiyya eegas booda namni kun addunyaa kanarrattis akkuma dhufe addunyaa kanarraas ni godaana sadaqaa mana qabrii dhaqa mana qabrii kana keessatti yoo dalagaa khayrii dalagatte malee qabriin ta'e haalaan walitti dhiphatee jitti qaama ta'e kana wal keessa deddeebisti yoo garuu nama addunyaarra dalagaa khayrii dalagatu nama salaata laatu qasoomman of zakkaa kadhatu taate ammoo qabriin ta'e ballattee hanga ijji ta'e ilaaltee agartutti inshaallah siif ballattee cobbalee kanaafuu dalagaa khayrii yoo dalagne akkasitti nuuf ballattee qabriin ta'e inshaallah baleen kiyya akkana jettu kanaafu dalagaa khayrii addunyaa irratti hanga lubbuudhaan jirru dalaguu qabnaa jechuudha dalagaa khayrii nu barbaachisu soomana salaata zakaa hunda dalaguu qabnaa jechuudha mee seenaa ajaa'ibaa kana wajji haalaan obboleeyyan gaafa mootummaa abbaasiyyoota Haaruun Arraashidii maraata tokko ture maraataan kun gaafa tokko qabrii gubbaa isaa taa'uu jiru mootichi Haaruun Arraashidii itti dhufee akkana jeen Haaruun Arraashidiin aduu maraataasa ati maraatuu kee kanarraa yoo fayyita jeegin maraatan yaa Haaruun jeen anaa miti maraatan si ati yoo fayyitaa jeen Haaruun Arraashidin haayisiikaa qabrii gubbaa haa taa'u sin maraataadha malee anaa miti jeen dhugaa kana maraataan akkana jeen waan ajaa'ibasitti ta'u an fayyaan qaba jeen an fayyaan qaba siitu maraataadha jeen dhugaa kana Haaruun Arraashidin akkamitti jee gaafate maraatan an dargamoo ati jaarte tun dhumtuu ta'uu isii beekeetiin mana dhugaa qabriiti kana bareechu jira ati immoo mana dhugaa qabrii dhiistee gamoo addunyaa dhumtuu taate bareechisu jirta jee deebise mee amma jee ana moosiitu maraataa jeeni Haaruun Arraashidin yaadu dhugaa jetti waanuma feete na gaafadhu haajaa teessiitiin guutaa jeegin dhugaa kana maraatan akkana jedhu eegaa haajaa tiyya naaf faguutti taate haajaa sadiin qaba jeen haa hinadhu jeen Arraashidin kun maraatan akka jeen taduraa umrii tiyya naaf dheereessuu jeen Haaruun Arraashidin ani hin danda'u kana jeen dhugaa kana lama barati maraatan akka jeen malakal mootirraa na eeguu jeen kanallee hin danda'u jeen Haaruun Arraashidin jechuudha ammaas akkam jeen maraatan jannata na naytee ibiddarraa na fageessuu jeen Haaruun Arraashidin kanaas hin danda'u jeen dhugaa kana maraatan akkam jeen duuba eega kana naagaruu dadhabde ati mootii osoo hin ta'in gabraa haajaa takkallee turraa hin qabu deemuu jeen xiyya qaalii yaa obboleettii xiyya qaalii gaafa dhalattu kophaa akka dhalatte hin beeku gaafa duutus qomoo akka duutu hin beeku yaa ilma namaa gaafa loltu nama siif gammade hin beeku akkasuma gaafa duutus nama siif rifate hin beeku gara haadha keetii keessatti dukkana keessa turte akkasuma duunirratti yoo hin carraaqamin qabrii keessa dukkana keessa jiraata subhaanallah gara haadha keetii keessatti rakkina bakka dhibboo gadaameessa keessa turte akkasuma duunirratti illee yoo hin dalagatin qabrii keessa rakkina keessa jiraata waan akkan nama ajaa'ibu rabbileen islaamaa tokko farratti gurbaa hanga jiru isaa masjida hin seenin eega inni bee janaazaa yookaan reeffa isaa kan masjida seenu subhaanallah intala qaama isii osoo guyyuuma takka hin sassaratin guyyaa dhiite kafanaan sassaramu subhaanallah
gaafa malaayikaan sitti dhuftee akkana siin jettuutu jira yaa ilma namaa gaafa dhallattu dilii hin qabdu ture har'a garuu qaamni kee guutuun dilii qofa jetteeti si ajaa'ibu subhaanallah yaa ilma namaa addunyaa irratti rakkoo fi bal'ina keessa turte har'a garuu waan addunyaa irratti hin dalagatin rakkoo keessa jiraatta siin jettu nuti imaltuudha karaa yaa'aa jirraa سنكي بقيفة فاجب عنه الراء وتزوجوا فإن خير ذات التقوى واتقوني يا أولي الألباب ربي سكيف داجت الأفل الآمن الرجال سنكي سداساته نتيه لطوف سدادا جاء ربي جدا يا أولي الألباب والرجل يتساعد أبدا يا أفضل الإسلام أخذتها قفونو برجاء الجرد جفقوا لينو دنيا مدالا بيتا وقلتاتي خيري دي شر لي تسكي أرقمتي namni adii qabu taysan nagedata sintii barbaachistu walitti qabata mana duniyaatu ni hangam tolchina lafaa fi gidaara hunda bareechina faaya adda addaa keessa tarreessine kamnaa kam caalaan itti wal dorgomne mee kamtu bareeda kamarra faashinni fi qawaa'idu maali golgolaawaa akkana jechuudhaan hedduu itti yaanna akkana jechuudhaan hedduu itti yaanna garuu waa hin deemu hangamtus jira nama meeqaatami kan mana isaa tolche keessa jiraachuudhaaf miidheessee bareechee guyyaa xiqqoo booda kan irraa godaane gara mana qabrii kan itti baallamame manni inni tolche kan dhaalu kan biraa sanhaa'ee yaadannu caalchifnee duniyaa sanhaa'ee yaadannu caalchifnee duniyaa jechuudha suutaan qabdu fayyisii golgolaa waa takkaasiin qabdu maskootaa fi ulaa qaamni tokko hin jiru namni isaan baha dalagaa ifiitiin namni waliin baha saniifuu akhiraa galbii zalaalamii kan irraan godaanne keessa hawaaranii sanuma tolfachu waan irra caalu beekaa nuti kana gowwaan hin wallaalu بلان خيا دام سي نتي سي كون اسرتي دابتا ارغما ربي صلى الله عليه وسلم بلغ واني ولو آية جتجو سنين فخاتم له بلان خيا وبيكم سغبانيتي نتي بيكم سيني كبانيتي نتي جبليا وبلان خيا حوجه موفتا تالي كان هانجا اما سي وجتوري انا بلان سفيسن بلاسو عبد الشيخ علي بن جامع مسين جماعه الحادث دعوه جروب وبلان خيا سنتي نسنو ديجوري لي اسرتي دابا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فكيف يكون حالي وحالك قبري سيكتي خنجيت كلها قدي نتي قلتاتي ججون سدادتي قبري